و ديبي قلقالة وحين شنفا بقولنا لما يا وحين كومنتي سنوغوة نرتد أبني نوح اسني كابديتين دي أدي زرا نهردفا والمان إبساد ابنغاي نهردفا سنجنة قالتهما أي أجي غابي الكبار رايوني فين كاو أجيني غابي الكبار مالجاه himoota armaan gadii yoo sirrii ta'an dhugaa yoo sirrii ta'uu baatan soba jechuun deebisi ijadha. Gaafii takkaffaa bira yoo dhufnu hangi pirootoonii fi niwutiroonii tilmaamaan wal qixa jedha. Hangi pirootoonii fi kan niwutiroonii tilmaamaan wal qixa jedha. Dhugaadha. Akka itti wal qixa kan pirootoonii takka tuqaa 6 7 lama yoo ta'u hangi niwutiroonii immoo takka tuqaa 6 7 5. Garaagarummaan jirtu maali? Tana qofa. Kanaaf takka tuqaa 6 7 takka tuqaa 6 7 tilmaamaan wal qixa jechuudha. Tilmaamaan wal qixa. Kanaaf deebisaan isaa dhugaadha jennaan. Dhugaadha jennaan. Gaafii lammaffaadha. Moolekuuliin kaarboon daayooksaayidii moolekuulii elementiiti jedha. Durarratti moolekuuliin iddoo lamatti qoodamaa akkuma isin ibsee ture moolekuulii elementii fi moolekuulii koompaawundiiti. Moolekuuliin elementii kan atam tokkee jira, kan atam lamee jira, kan atam baay'ee jira. Kan moolekuuliin koompaawundii immoo lamaatu jira. Moolekuuliin koompaawundii wanni isaa adda godhu moolekuulii elementii irraa elementii adda addaa lamarraa uumama. Kun fakkeenya A fi baati kuni jechuudha. Kan elementiidha immoo maalii tokkum qofarraa uumama akka aatti fudhanna jechuudha. Isuma kanaatu fedhu maal ta'a elementuma santuu takkaa 2 ta'a, takkaa 3 ta'a, takkaa 4 ta'a fakkeenyaaf. Kanaaf maal jaama moolekuulii elementii jennaan. Aan kun 2 ta'eedhaaf 4 ta'eef 3 ta'eedhaaf elementiin kun gara koompaawundiitiin jijjiiramne jechuudha. Koompaawundii keessatti ammoo maal ta'uu qaba? 2 fi 2 ol. A, B, C fakkeenyaaf elementii adda addaa jechuudha warra asirraa kana hubanne jechuudha. Kanaaf asitti gaafii irraa yoo dhufte kunoo maaltu jira? Kaarboon daayooksaayidii jiras. Elementii adda addaa jechuudha. Kaarboonii fi oksijiinii jechuudha. Asiin oksijiinii jira, asiinis oksijiinii jira. Elementii adda addaa yoo xiqqaatee abba lamaa jira jechuudha. Kaarboonii fi oksijiinii jira. Kanaaf moolekuulii elementii sun taane moolekuulii koompaawundii jaama jechuudha. Kuni soba. Kuni dhugaadha. Gaafiin sadaffaadha. Atoomiin chaarjii dhabeessaaf lakkoofsi elektiroonii fi pirootoonii wal qixa jedha. Dhugaadha tunis. Akkitti wal qixa fakkeenya maaginiiziyem yoo fudhannee chaarjii jechuun asii barreeffamti. Gubbaa irratti plus or negative bakka kanatti ida'uu yookiin hir'isuu barreeffama chaarjii jedhaniin san. Lakkoofsi gaa atamaa isaa 12. Pirootoonii fi elektiroonii wal qixa ni qabaayi. Maal kan chaarjii hin qabne? Chaarjiin tun hin jirtu yoo taate elementiin tun pirootooniin 12, elektirooniinis 12. Kanaaf yoo chaarjiin qaban chaarjiin qabu waan ta'eef jecha elektiroonii fi pirootooniinis wal qixa jennaan. Kanaafuu elementiin atoomiin chaarjii dhabeessaaf lakkoofsi elektiroonii fi pirootoonii wal qixa jennaan. Wal qixa jennaan. Kabira gaafiin afuraffaadha. Qaama atoomii keessaa harka isaaf harka caaluun kan gumaachuu niikulasii isaati jedha. Qaama atomii keessaa hanga elementichaatiif harki caaluu niikulasiidha jedha. Sirri dhugaadha kunis dhugaadha jechuudha. Kunillee dhugaadha. Kuni soba. Kun immoo dhuga akkasii jechuudha. Gaafii shanaffaa bira dhuftu gaasota luujiif atomoonni isaanii moolekuloota isaaniiti jedha. Dhugaadha kunis. Atomoota isaaniitu maaliif atam lamee atam baay'ee jedhee waan hin argamneef gaasota luujiitiif atomoonni isaanii moolekuloota isaaniiti. Sirriidha jennaan. Atomoonni isaanii kan moolekuloota isaaniitti isaan tajaajila. Maaliif elementii biraatti hojii waa waliin nyaanneef atomoota isaaniitu peerditee ta'a jechuudha. Sheeliin isaanii guutamee ta'a waan ta'eef atomoonni isaanii niikulasii isaaniiti jenna. Fakkeenyaaf hiiliyem. Elementii hiiliyemii fudhannee lakkoofsa 72. Sheelii
irratti iyoonii fi roobsinu elektiroonii taakka lama qabdi. Sheeriin tuni wanni isin baadhachuu dandeessu lama turte lameen si hunda guuttatte haqa. Kanaaf maal jaamaa elektiroonii isaanii kuni atomoonni isaanii kun isaaniif akka moolekiliitti ilaalamaaf jechuudha. Kanaaf deebisaan dhugaadha. Akkasuma gaafii jaaffaa bira dhufnu moolekiliin bishaanii moolekila bishaanii jechuun H2O dha. Moolekiloonni bishaanii kuni O diidama jechuu miti wanni isin eegalu qabu. H2O haayidroojinii lamaa fi oksijiinii tokko jechuudha. Moolekiloota bishaanii atomii oksijiinii fi atomoota haayidroojinii waan of keessaa qabuuf moolekilii elementiiti jedha. Moolekiliin bishaanii kuni haayidroojinii fi oksijiinii of keessaa waan qabuuf moolekilii elementiiti. Maal jechuudha akkana jechuun? Akkuma jalqabatti ibsamee ture moolekilii elementii jechuun atomii tokko qofa ta'uu qaba jedhe. Kanaaf abbaa lama of keessaa qabu adda adda waan ta'ee jiruuf jecha moolekilii koompaawundiiti malee moolekilii elementiiti miti jechuudha. Soba tunis. Akkasuma gara gaafii ajaja isa lammaffaa yoo dhufnu gaafiiwwan armaan gadiif filannoowwan kennaman keessaa deebii sirrii ta'e filadhu jedha. Gaafiin torbaffaa kanneen armaan gadii keessaa chaarjii dhabeessa kan ta'e kami jedha. Elektirooniin chaarjiin isaa negatiifa, pirootooniin chaarjiin isaa poozitiifa, niikuleesiin chaarjii mataa isaatiif hin qabu, niwutirooniin chaarjiin isaa zeeroodha. Kanaaf chaarjii dhabeessi niwutiroon jennaan. Niikuleesiin chaarjii poozitiivii waan qabuuf keessaa qaba malee ofiisaatii chaarjii hin qabu jechuudha. Gaafii 8ffaa biroo dhuftu kanneen armaan gadii keessaa niikuleesii keessatti kan argamu isa kam jedha. Niikuleesii keessatti. Niikuleesii kana pirootooniin ni argama, niwutirooniin ni argama, elektirooniin sheelii gubbaatti argama, achatti ni argamu. Daan A fi baajaa, Een A fi caajaa, zaansoriis D. A fi baadha jechuudha. Caan sheelii irratti argama waan ta'eef. Caan sheelii irratti argama. Gaafii 9ffaa. Qaamni atomii chaarjii negatiivii qabuu fi bakka bal'aa qabu kami? Qaamni atomii chaarjii negatiivii qabuu fi bal'aa ta'e niikulees wanta sheelii jechuudha. Sheelii ta'a jechuudha. Sheeliidha. Akkasuma gaafiin 10ffaadhaa hangi elektiroonii yuunitii hanga atamaa jechuudha. H kan jennuun kana jechuudha. Yuunitiin hanga atamaa elektirooniidhaa meeqa jennaan 0.00055 ka jedhu kana jechuudha. Takka hin gahu. Kanaas hin gahu soo deebisaan Aadha. Kanneen armaan gadii keessaa atomii chaarjii dhabeessa tokkoof kan walqixa ta'e kami jedha. Atomii chaarjii dhabeessaaf kan walqixa ta'e lakkoofsa pirootoonii sirriidha. Lakkoofsa elektiroonii sirriidha. Lakkoofsi niwutiroonii isaan immoo waliin qabatu. Kanaaf deebisaan Didha. Kanneen armaan gadii keessaa moolekiyulii atam danuu kan ta'e kami? Moolekiyulii atam danuu. Kun atam lameedha. Kun atam baay'eedha. Kunis kan hin taane jechuudha jira soorii. Kan hin taane asitti. Atam danuu kan hin taane jedha. Kuni atam lameedha. Kuni atam baay'eedha. Kunis atam danuudha. Kunis atam danuudha. Soo kan hin taane kan atam lamee ta'e Aadha jechuudha. Gaafii 13ffaati. Atomiin tokko lakkoofsi hangaa isaa 11 lakkoofsi hangaa A walqixanii tahaa meeqa jedhee A walqixanii tahaa 11 yoo ta'e lakkoofsi niwutiroonii isaa immoo N walqixanii tahaa 6 yoo ta'e hangi isaa immoo 11 yoo ta'e lakkoofsi atamaa isaa meeqa jedha. Lakkoofsi atamaa jechuun walqixanii tahaa P plus N formulaa walii galaata kun. Lakkoofsa atamaa yeroo barbaannu isa kana barbaadu jechuudha. Lakkoofsa hangaatii fi kana yoo nuu kannee kana gisee barbaannu asumatti minus N jettaan asiinis minus N. N fi N wallaamsa. N fi N gisee wallaamsee maaltu hafaa? Paan kun kophaatti hafa. Paan walqixanii tahaa A minus N. A minus N meeqa? N 11. N meeqa? 6.
kudha takkarraa jaayirsi zaansa iswaat 5 shan ta'a jechuudha. Kanaaf deebisaan maal ta'a jennaan haadha jechuudha. Kanneen armaan gadii keessaa maalummaa atomii tokkoo yookiin elementiin tokko addaan baasanii elementii tokko addaan baasanii beekuuf kan gargaaru maal jedhaa lakkoofsa atamaati. Lakkoofsa atamaa irra dhaabbannee maalummaa elementii ni beeknaa. Elementiin sun sibiila moo sibiila alaa, elementiin sun fuudhee elementii biraa irraa illee adda baafnee ni beekna jechuudha. Kanaaf haadha. Sheeliin hin ta'u, Niikoolasiinis hin ta'u, hunda hin jedhus hin ta'u haadha. Gaafii 15ffaan cita atomii chaarjiin isaa poozitiiva ta'e. Cita atomii chaarjiin isaa poozitiiva ta'e daash. Suudiiwwan cita atamaa keessaa inni poozitiiva ta'e kamii jedha. Pirootoon, elektiroon, niwutiroonii jira. Inni kuni poozitiif. Inni kuni negatiif. Inni kun ammoo chaarjiin qabu 0. Kanaaf cita atomii keessaa poozitiiva kan ta'e maali? Pirootooniidha jechuudha. A elektiroon hin ta'u, B pirootoon, C pirootoon ni taati, niwutiroonii hin ta'u, kan chaarjii poozitiiva qabu hin jiru jedha. So zaansa C. Akkasuma gaafii 16ffaa biroo dhufnee kanneen armaan gadii keessaa moolekiilii elementii atam lamee kan ta'e isa kami jedha. Oksijiiniin moolekiilii elementii atam lameedha. Oozoonii jaa kun hin ta'u, kunis atam baay'eedha. Kun moolekiilii koompaawundiiti. So kanaafuu deebisaan maali? Haadha jechuudha. Gaafii 17ffaa kanneen armaan gadii keessaa chaarjii sadhataawaa 0 kan qabu kami jedha. Chaarjii sadhataawaan 0 kan dhiyaatu kami jennaan Niikoolasii jedha. Niikoolasiin akkasii miti, elektirooniidha, sirriidha, pirootooniidha, niwutiroonii jedha. Pirootoonii niwutirooniin takka tuqaa wayii qabanii 0 kamii jennaan elektirooniidha jechuudha. Atomiin saalfarii lakkoofsa wanta 16 asitti immoo 32 ta'ee maalii jechuusaa agarsiisa. 16 maali? Pirootoonii 16 qaba. Dhugaadha. Kun lakkoofsa atamaa jechuudha. Lakkoofsa atamaa jechuun pirootoonii yoo wal qixa 16 qaba. Elektiroonii 16 jira. Waan chaarjiin as gubbaa hin jirreef saalfarii kana gubbaa chaarjiin negatiivaa kana waan hin jirreef jecha chaarjiin qabu. Chaarjiin qabu jechuun pirootoonii fi akkuma jalqaba isiniin jee elektiroonii wal qixa. Pirootoonii fi elektiroonii waan wal qixa ta'eef pirootoonii 16 jennee elektirooniis 16 sirrii. Niwutiroonii 16. Niwutiroonii jechuun 32 irraa 16 hir'isii jechuudha. 32 minus 60. 32 irraa 16 gisee hir'iftuu 16 argatta. Niwutirooniis 16 sirriidha. Deebisaan hunda jechuudha. Deebisaan hunda taati jechuudha. Gaafii 16ffaa biroo yoo dhufnu atomii fosforasii 30 takka gubbaa irratti jala 15. Lakkoofsi gubbaa barreeffamu lakkoofsa hangaa jedhama. Kan jala barreeffamu lakkoofsa atamaa jedhama. As keessatti lakkoofsa atamaa 16. Lakkoofsa atamaa 15. Lakkoofsi hangaa 46. Lakkoofsa hangaa kan gubbaa sanii 30 takka hin ta'u kunis. Lakkoofsi niwutiroonii 30 takka jedha. Niwutiroonii 30 takka irraa 15 irriftee 16 argatta. Sirrii kunis. Pirootoonii 15 jedha. Pirootoonii lakkoofsi atamaa asii 15 jenne. Lakkoofsi atamaatii fi lakkoofsi pirootoonii wal qixa. Kanaafuu tunni taati een hunda jaatti tun hin taatu. So the answer is D. Gaafii 20ffaa suudoowwan atomii keessaa inni salphaan isa kamii jedha. Suudoowwan atomii keessaa inni salphaan isa kamii jedha. A elektiroonii, B niwutiroonii, C aan elektiroonii, B niwutiroonii, C pirootoonii, D deebiin hin kennamne jedha. Suudoowwan atomii keessaa inni salphaan elektiroonii ta'a ture garuu sheeliidha. Sheeliitu qaama bal'aa salphaa ta'edha. Achirratti eenyutu argama? Elektirooniitu argama. Kanaaf deebiin hin kennamne maaliif sheelii ta'a waan ta'eef sheeliidha. Sheelii irratti maaltu jira garuu? Elektiroonii jira. Elektirooniin suni qaama salphaadha. Akka waliigalaatti egaa suudoowwan atomii keessaa inni salphaan isa kam kan jedhuuf deebiin hin kennamne naan taadha sheelii waan ta'uuf. Atomiin pirootoonii 17. Atomiin pirootoonii 17 fi niwutiroonii 18 qabu daash. Pirootooniin 17 elektiroonii 18 jedha. Pirootoonii fi elektiroonii wal qixa waan ta'eef kun sirrii miti.
Protoniin 17 taanaan elektirooniin 17 ta'uu qabdi. Lakkoofsi hangaa 17 jedha. Lakkoofsi hangaa jechuun ida'ama lakkoofsa niwutirooniitii fi lakkoofsa prootoniiti. 17 fi 18 yoo walitti daane lakkoofsa hangaa arganna. 30 meeqa arganna? 35 arganna. Garuu as 17 jeen sirrii miti. Caabiroo dhumnu lakkoofsa atamaa 18 jedha. Lakkoofsi atamaa waadhaa lakkoofsa prootoniitii hojii walqixa waan ta'eef 18 ta'u 17 ta'a. Hunduu deebii sirrii miti jedha. Hundi deebii sirriitii miti. Kana jechuudha. Ajaja gaafii ajaja sadaffaa biroo dhufnu gaafilee armaan gadiif deebii sirrii kenni jedha. Gaafiin 20 fi lammaffaan fakkiin armaan gadii niikulasii atomii keessaa niikulasii atomii tokko agarsiisaa jedhe. Furtuu kennamee fi fakkicha ilaaluun gaafilee fakkicha gaditti dhiyaate deebisiidha. Fakkeenyaaf tuni prootoniidha, tuni niwutirooniidha jedheen. Isiin tun niikulasii keessa yoo kan jiraatan taate atomii elementii tokko yoo ta'u taate amma gaa niikulasii kana keessatti inni adiin aanan fakkaatu kuni killee inni fakkaatu kuni adiin kun jechuudha niwutiroonii ta'uudhaan nu gola. Gurraachi immoo prootoniidha. Lakkoofsi atamaa elementichaa meeqa jedha. Lakkoofsi atamaa elementichaa meeqa? Lakkoofsi atamaa prootonii hojii walqixa waan ta'eef gurraacha kana hisaabna. Takka 2 3 4 5 takka 2 3 4 5 6 7 8 9. Gurraachi kun abba 9 jira waan ta'eef lakkoofsi atamaa isaa meeqa jennaani? 9. Kana jennaan. As keessatti lakkoofsi hangaa elementichaa meeqa jedha. Lakkoofsi hangaa jechuun ida'ama prootoniitii fi baay'ina gurraattiitii fi baay'ina adii tanaa walitti daanee lakkoofsa hangaa arganna. Gurraattiin 9 jennee adii zaamna takka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 takka. Qoyga takka 2 3 4 5 6 7 8 9 10 takka sirri. Adiin 10 takka. Kanaaf lakkoofsi hangaa 10 takka kana gidee walitti daatu meeqa ta'a? 20 ta'a jechuudha kana walitti taane. Lakkoofsi hangaa elementichaa meeqa? 20. Aan 20. Kana meeqa jennaan 20. Aan 20 ta'a. Baabiroo dhufnu chaarjii dhabeessa yoo ta'e jedha. Atomichi elektiroonota meeqa qabaachuu danda'a? Chaarjii dhabeessa taanaan 9 ta'a. Lakkoofsi atamaatii fi baay'inni prootonii walqixa waan ta'uuf jecha chaarjii dhabeessa yoo ta'e meeqa kan jedhuuf 9. Gabatee peeriyoodikii ilaaluun atomichi atomii elementii kamii akka ta'e adda baasaa jira. Lakkoofsi atamaa isaa 9 jechuun lakkoofsi atamaa isaa 9 jechuun elementiin sun maali? Elementii kamtu lakkoofsa atamaa 9 qaba kan jedhu ilaaluu qabna. Ni raabsinaa fakkeenyaaf akkanatti 2 7 ta'a. 2 7 waan ta'eef jecha eenyu jechuun kuni filooriinii jennaan. Filooriin 2 7. Sheeliin duraa 2 baadatti tattaanu 7 elementiin wanta elektiroonii sheelii dhumaarraa 7 qabu eenyu jennaan filooriin. Filooriinidha jechuudha. Kanaaf gabatee birratti gisee fayyadamnu deebisaan tanaaf maali? Filooriinii gootaaf. Gaafii 23ffaa furtuu danaa suudoo armaan gadiitti kenname fayyadamuun danaalee moodelii suudoo gabatee armaan gadii roga tokkoffaa keessatti kennaman kan roga tokkoffaa kana keessatti kennaman irratti hundaa'uun roga lammaffaa keessatti moolekiloota elementii yookiin moolekiilii koompaawundii bakka bu'u isaa addaan baasuun barreessedha. Isaas kan nama funduuneeti asitti barreessina. Roga sadaffaa keessatti immoo foormulaa kana barreessedha. Hayyee durarratti adiin tun maali? Haayidroojiniidha. Adiin akkana jijjiirtu sun haayidroojiniidha. Isiin tun kaarbooniidha. Isiin tun oksijiiniidha. Halluu kanaa qabdu tun tatana dibamtee naayitiroojiinii yoo ta'e amma takkana abbaa takkaa fi asit jechuudha. Tana. Kanaaf kaarboonii tokkoo fi oksijiinii tokkootu as jira. Kaarboonii tokkoo fi oksijiinii tokko jira. Kaarboonii tokko oksijiinii tokko jira jechuun kaarboon monoksaayidiidha jechuudha. Kaarboon monoksaayiidii jechuun koompaawundiidha. Kanaaf moolekiyuulii maaliti? Koompaawundiiti. Moolekiyuulii koompaawundii jennaan. As yoo dhufnee lamaanuu tanumaa jira oksijiinii abbaa lama jechuudha. Oksijiinii abbaa lama jechuun bakka kanatti oksijiinii abbaa lamaa jira. Oksijiinii abbaa lamaa jira jechuun moolekiyuulii elementiiti kun moolekiyuulii
elemantiiti. Molecular elementii ta'a. As yoo dhuftee isa sadaffaa kanarra jechuudha. Kajidduu wanta kajidduu egaa kajidduu adda baafanna. Kajidduu oksijiiniidha. Kamaddii lameen immoo haayidroojiniidha. Haayidroojinii tokkoo fi akkana jechuudha laala. H2O jechuudha. Oksijiinii takkaa fi haayidroojinii abbaa lama jechuudha. Kanaaf kuni maali? Compoundidha. Molecular maaliti? Molecular compounditi kunis. Molecular compounditi. As yoo dhuftee inni jidduu kaarboniidha. Kaarbonii wajjin fakkaata. Maddii lameen kan jiru immoo oksijiiniidha. Kanaaf kaarbonii tokkoo fi oksijiinii abbaa lamaa kana jira. Asiin boondiidha wal qabee jira. Kun maal jedhama? Molecular compounditi. Molecular compounditi jechuunis. Akkasuma yoo as dhufne inni jidduu naayitiroojiiniidha. Inni maddii lameen immoo oksijiiniidha. Naayitiroojiinii tokkoo fi oksijiinii lama jechuudha. Boondiidhaan akkana yoo wal qabamee jiraate akkana yoo jiraate wanti kun maali? Oksijiinii tokko akkanatti naayitiroojiinii. Oksijiinii abbaa lamaa fi naayitiroojiinii. Wanti kun molecularidha. Compoundidha jechuudha. Kanaaf molecular compound jennaan kanas. Molecular compound jennaan. Very nice. Akkasuma isa kana bira yoo dhufne haayidroojinii abbaa lama jechuudha. Adiin haayidroojinii waan ta'eef. Haayidroojinii abbaa lama. Kanaaf kun immoo elementii biraaf keessaa hin qabu. Molecular elementii jedhama. Molecular elementii jennaan kanaan. Baay'ee gaariidha. As yoo dhuftee naayitiroojiinii abbaa tokkoo fi oksijiinii tokko jechuudha. Naayitiroojiinii tokkoo fi oksijiinii tokko. Kuni maali? Naayitiroojiin monoxide jenni. Compoundidha jechuudha. Kanaaf molecular compound jennaan kanas. Molecular compound. Isa xumuraarra yoo dhufnu gurraachi kun maali? Naayitiroojiinidha. Oksijiinii abbaa meeqa jira? Tokko, lama, sadi. Boondiin asiin akkanatti. Kanaaf compoundiin kuni naayitireetiidha jedhama. Compoundidha malee elementii miti jechuudha. Kanaaf kanaanis maal jechuu ni dandeenya? Molecular compound jennaan. Molecular compound jennaan jechuudha. Asirratti foormulaa molekulichaa barreessi jedha. Foormulaan kanaa foormulaa kanaa jechuun CO jechuudha. Foormulaan kanaa oksijiin 2 jechuudha. Foormulaan kanaa oksijiin asiin oksijiin jechuudha. Asiin H2 jechuudha. H2O jechuudha kun. Inni kun ammoo inni asii kun ammoo kaarbonii tokkoo fi oksijiinii lama jechuudha. Asitti jechuudha. Waan naa mul'achuu deebiin haqee kaarbonii tokkoo fi oksijiinii lama jechuudha. Inni kuni akkasuma kaarbonii tokkoo fi oksijiinii lama. Inni kun ammoo naayitiroojiinii tokkoo fi oksijiinii meeqa jechuudha? Lama jechuudha. Oksijiinii lama jechuudha. Inni kun ammoo oksijiinii wanta sooriidha. Inni kuni maal jechuudha? Haayidroojinii abbaa lama jechuudha. Akkasuma kun ammoo naayitiroojiinii tokkoo fi oksijiinii tokko jechuudha. NO jechuudha. Inni kun ammoo naayitiroojiin O3 jechuudha. Kana jechuudha bakka. Moolekiliin isaanii foormulaan isaanii kana barreeffama jechuudha. Gaafii 24ffaa bira yoo dhufnu gaafii 24ffaa yoo dhufnu 24ffaan atomiin elementii kaarboonii lakkoofsa atamaa 6 qaba jedhe. Atomiin elementii biroo kan lakkoofsa atamaa 6 qabu jiraachuu danda'a. Maaliif jedha? Jiraachuu hin danda'u. Elementoonni hundinuu lakkoofsa atamaa adda addaa waan qabaniif jecha. Elementii lakkoofsa atamaa 2 waliin qabu gonkumaan jiru. Kanaaf maaliif kan jedhu elementoonni hundinuu lakkoofsa atamaa kan mataa isaanii waan qabaniif. Akkasuma elementiin elementii tokko ta'ee lakkoofsa atamaa wal fakkaataa qabaatee amala wal fakkaataa qabaatee bakka tokkotti lakkoofsa atamaa sanii wal fakkaatu kan biraa kan jiru gonkumaa waan hin jirreef. Gaafii 25ffaa irratti atomiin elementii tokko lakkoofsa atamaa lakkoofsa hangaa 27 qaba jedhe. Lakkoofsa niwutiroonotaa 13 qaba.
lakkoofsi atamaa elementicha hammamii jedha. Iddoo bu'een elementii kanaa hoo maali kan jedhu fudhannu dura lakkoofsi hangaa formulaa jira beektaa aan wal qixanii tahaa paa ida'uu naa jechuudha. Paan meeqa lakkoofsi hangaa meeqaan nuu kenname bakka kanatti 27 nuu kenname. Niwutiroonii kajaa'amu kana biratti immoo 13 nuu kenname. Gizee lakkoofsa atamaa elementichaa barbaade jechuun paa barbaade jechuudha. 27 irraa 13 irrifta. 27 irraa 13 irriftee meeqa argatta? 14 arganna. Elementii lakkoofsa atamaa 14 qabu eenyu? Silikaniidha jechuudha. Silikanii SE jechuudha. Silikaniidha jennaan. Silikaniidha. Iddoo bu'een elementii kanaa hoo maali kan jedhu kun SEdha jechuudha. Lakkoofsa atamaa isii 14 iddoo bu'eensi kanaa jechuudha. Gaafii 25ffaa bira yoo dhufnu gaafii 25ffaadha. Atomiin elementii lakkoofsa sanii miti gaafii 26ffaa jechuudha. Atomota kaarbanii lakkoofsa atamaa 6 qabu. Asittis 6 12 lakkoofsa atamaa 6 asi 13 6 asi 12 asittis 6 asitti ammoo meeqa jennaan lakkoofsi atamaa isaanii kan hunoo guddatee nuu kenname kana asitti jechuudha. Kanneen keessa isa kamtu lakkoofsa niwutirootaa wal qixa qaba jedha. Isaan kana lameen keessa 13 irraa 6 yoo hirrifte meeqa argatta? 7. 12 irraa 6 yoo hirrifte meeqa argatta? 6. 14 irraa 6 yoo hirrifte meeqa argatta? 8. 15 irraa 7 yoo hirrifte meeqa argatta? 8. Kamtu lakkoofsa wal qixa qaba ka jedhu kana lameen jechuudha. Akkana jechuun kana lameen ilaala. Kana lameen eenyu fi eenyu jechuudha? Kaarbanii kanaa fi kaarbanii kana jechuudha. Kasi qabanneeti kana lameentu kasi qabaa jennaan. Gaafiin itti aantu gaafii 27ffaadha. Furtuu armaan gadiitti kennamee fi danaalee moodelii suudoo armaan gadii fayyadamuun gaafilee fakkichatti aananii kennaman deebisaa jedha. Furtuu duraa keessatti adiin suni elementii bakka buutii jedha. Asitti jechuudha. Maal bakka buutii elementii bakka bu'aa jechuu jira. Yoonii fi kana ilaallu jechuudha. Elementiin kun bakka kanatti dhiifama isin jecha. Furtuun jalqabaa 0 atomii elementii tokkooti. Kunis atomii elementii tokkooti. Asii yoo gadduftu atomii elementii wal fakkaatoo balama. Atomii elementii wal fakkaatoo tokkoo fi elementii biraa jechuudha. Asitti lakka adda addaati. Asitti immoo gosa biraati. Asittis as keessatti dhaabbattee gaafilee deebista. Danaalee moodelii suudoo afran keessaa moolekiyulii elementii ka agarsiisu. Moolekiyulii elementii ka agarsiisu kami jedha. Kuni moolekiyulii elementiiti kan danaalee moodelii suudoo afran keessa moolekiyulii elementii kan agarsiisu isa kamii jedha. Kuni wal fakkaataa ni agarsiisa. Kuni wal fakkaataa haaraa gosa adda addaa balamaa jira siin ta'u as habbaa takkaa jira. Asillee moolekiyulii elementiitiin adda addaa balamaa jira. Kanaaf moolekiyulii elementii ka agarsiisu kami jennaan isa kana agarsiisaa jechuudha. Yoo gaasota luujiillee haa ta'u taatee ka agarsiisu ni jira akkanaa ni jira. Moolekiyuloota gaasotni luujii adda addaa waan ta'aniif kanallee agarsiisuu ni danda'a. Moolekiyulii elementiillee agarsiisuu jennee dubbisuu ni dandeenya. Gaafii baabiroo dhufnee danaalee moodelii suudoo afran keessa moolekiyulii kompaawundii kan agarsiisu isa kam jedha. Kompaawundiin asitti elementii wal fakkaatoo balamaa fi tabiraa keessa jira. Kuni moolekiyulii kompaawundiiti. As yoo dhuftes elementii tokkoo fi elementii biraa tokko kuni lameen maal jennaani baa fi daan moolekiyulii kompaawundii jennaan. Danaa caabiroo danaalee moodelii suudoo afran keessa moolekiyulii elementii atam tokkee kan ta'e kam jedhama. Moolekiyulii elementii atam tokkee. Moolekiyulii elementii atam tokkee jechuun kana. Maaliif yoo jettee mataa isaatiin of danda'ee taa'u jira waan ta'eef atam tokkeedha laala asitti. Kun atam lameedha. Kun asitti kun atam lameedha. Kun atam tokkeedha. Kana jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kanaaf akkasitti qabachuu ni dandeenya jechuudha.
Molekiilii maaliitti jedhama? Molekiilii elementii atam tokkee jedhama jechuudha.